qoya haa gadhiisu gad hin dhiifne qoya yalla guys triple da guys triple da triple guys please triple guys triple na kasinjalan tarre guys triple na kasinjalan tarre guys please triple na kasinjalan tarre Ara triple ni sinjala kan tarre guys guys triple ni gumne triple fayyadama guys triple guys triple guys triple nu jala tarung kabu triple nu jala tarung kabu carraa kan of hin baasina seenaa nyaatamte haati seenaa qoya guys kuma dhibba afurii nu dursanii waan dandeessan godha homaan fidanii mokkoraa waan dandeessan malumaan finnaadha waate sodaatee maaliif triple nama kana dhabdan ree warri keenya rakkoon qabu qoye guys wal gargaaraa ma dandeessan wal gargaaraa Aran qaqqabnu baay'ee dudha saaf godha guys saaf godha ammas yoo barbaachisaa ta'e taphni lammaffaas ni jira tapha lammaffaa irrattis sadiittachi nu obsa guys tapha lammaffaa irratti qoyaame tapha lammaffaa irratti qoyaa barbaachisaa taanaan tapha takka jettee jalaa milixxaaya yoo takka taa'itti antu mooyatte guys qoyaa tapha lammaffaa irratti kan irratti hin fixatinaa qoyaa fixatinaa bakka dhiisaa amma dhiisaa asitti baay'ee nu jala deemtee jirti baay'ee nu jala deemteerti qoyaa baay'ee nu jala deemteerti waan ta'eef obsaa warri haftayyoo jiraattan sheer godhaa amma dhaabaa guys homa takka hin kenninaa amma homa tokko hin kenninaa qoyaa asliin beekaa mana baase beekate mana kaalee godhanii kiree gosan jedhe bakka tapha lammaffaa irratti kennitanii amma qoyaa guys yoo dandeettan lammaffaa irra mokkorraa qoyaa tapha lammaffaa mokkorraa guys tayya dhangeeffatanii akkam taphasaatti rafee triple irratti tuundu no triple dha malee sila triple irratti osoo wanna gootanii bar isaan triple gara dhumaatti garsiisanii isinii muddanii yaa bareeda jirta garuu galatooma guys ulfaadha dhugaa rabbi galatooma ulfaadha kabajama wallahi guys amma mi qaran andi game no let's go bakka taa'aa faatee uummatan illee rakkoo miti amma taaptabii mabicha godha guys please waan dandeettan speech challenging gisee dhufe speech challenge irra hirmaadha bara amma isaan leencuma sadii kennan speech challenge irratti jechuu wanni nu taranii speech challenge hanga dhufuu fi giiftii didiqqoo tanaa hin kennina guys giiftii nama isin tuffattanii asitti ol darbitan kun achitti wanna jetti waan ta'eef qoyaa guys namni kumni 40 nama kuma 40 namni kumni meeqamoo achuun kuma 5 mu'amne kabisa tarafim jedhani taaftaa birraaf diin kutatina ammallee tirippiliidha eega tirippiliidha qoyaa guys guys kuma kudhan gaafate kooyini kuma kudhan guys namni tokko kuma kudhan gaafate guys kuma kudhan bana kuma kudhan bakka dhiisa kalas banamee jira white banamee jira miila keessa galee bakka asli miila keessa galtan yalla guys triple amma
Guys, triple it. Please, triple, guys. Guys, please. Please, guys, triple it. I'm going to dance on the Guys, please, triple it. Para, guys. Tapa durar rafit ataniran, guys. Triple it. Please, triple it, guys. Triple it. Oh my God. Guys, triple it. Nick, namicha badaa sitti waamatte kana. Argitu tapha addaa wal qoodanii isaan laala argite. Tapha addaa wal qoodanii. Bakka maamiti waa'ee doktora. Asli diis bakka. Walfaadhu bakka diis. Hin qaqqabnu. Guys, asli diis bakka diis. Family baallaa wal gargaaramee yoo dandeessan. Yoo wal gargaartan moo dandeenya kana yoo mo'anne jalaa miliqna. Wal gargaara jechuun haganaan moo yadhee akkuma hin jenne jalatti illee usixxan gaayis wal gargaara. Nu qaqqabnu. Ganaa daqiiqaa takka wayii qabna. Wal gargaara bakka mee hammuma dandeessanii. Bakka uumaa miti haadha faate. Taayiree. Guys, jalama siqaa yoo bayyaa agas walakka miliyoona lamaatiin mo'adde akka hin jenne jala siqaa. Akka baay'anneef silaa homaa namni maal goonaree taphatabiinu silaa ni moona. Hin danda'amu malee. Uumaa miti bakka. Tirappilii irratti kennuu dhabuu malee barkoo giiftiin kennamee jira. Jarri kennanii amma ta'an giiftiin dhaaban amma argite. Hanchi doktorri kun osoo diyaasboora ta'e si baasa akkam. Miira keessa galee. Miira keessa galee. Toppi waani. Miira keessa galee toppi waani. Na arrabsaa jira yoo ta'u. Uumaa miti bakka. Guys, uma dandeessan godhaa jala sittanii homaan jettanii. Waa dhafaati amma adabbii fudhattaare. Ummato assalaamu alaikum akkam jirtu haadha seenaa keen gara laafetti keen amala qabeetti keen maarroo keen akkasoo kenna jettanii jaartii miira keessanirraa galchitanii amma kun ogeemii beellama oromoon na jaaladhaa taphadhu malee jettee kafira tokko Ameerikaa hin qabne Kanaadaa hin qabne Awustiraaliyaa hin qabne miskiinuma akka ofii abdattee Amaara wajjin maarree faanuu wajjin beellamatte guyyaan isii gaheera kun warra sa'aatii muraasa booda jechuu akka Itoophiyaa halkan keessa sa'aatii afurti akka biyya faranjii I think sa'a tokkoof walakkaa sa'a lama na fakkaata jummaa booda mee amma maaliif miskiina miira keessa galchitanii jiruu dhoowwitan ka ilaalita kan kennineef miskiintitti yoo mooyatamte ilmoorraana jalaa duute ilmooti yoo yataamaa taateewu aydabbiraachuu minde anaa taatu Ameerikaan jiru Kanaadaan jiru lolaa itti ta'uu hin danda'u hundumaafuu eega gootan koottaa galgala taabtaa billeen taatu bira dhaabbadhaan dhaamsa kooti. Thank you so much.